بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيجان رفتو تكبجم تو تكينيا الرا استيدو أو جنتا كيسة ترجمنا ماري أكسم اللي هريا بايجال لنف كبنيو سلطان الكير برا ترجمنا إيدو قاد أبدي بو أباي دفرسيته ترتي أما دراس غاف إسلام ماتين دفنيس إرجع إسلام ما سينتلي كنافو سينان كهدودا الراوات كون نوكي جودن ديسا ajaa'iba afoon seenaa kaleessa dabarse keessatti waa hedduu yaadadha an jechuun gaggeessaa mana amantii tokko yookiin immoo tajaajila gaafa taatee jirtutti hojii gaggeessaa hojichaa gadi taateef mudannoo yeroo hundumaa si mudata guyyaa tokko sabbataa gara sabbataa kanatti tajaajila asuma sabbataa keenya innaa tajaajilaa jira isteejii irraan tajaajilaa jira achiutuun tajaajilaa jiruun namicha wayii tokko arge namicha kana akshinii wayii agarsiisa namichi kun akshinii agarsiisu akshinii nama seexana qabuuti achi isa booda ilaa namicha sanarraa afura hamaatu jira dheen ifadha keekottu jedhaan fiigaa dhufe jara lallabaa turte yeroo san keekottu jedheen fiigaa dhufe isa booda gaafa fiigaa dhufu ati afura maalitiin nan afura seexanaati naan jedhe amma si'a sadiiti iyyiba hin jedheen si'a sadii jedhee ka'eetu mana keessa fiigee ani seexanaan jedhe namichaan hin jedhe achumaan bahee si'a jajjeeraati kufii bahin jedheen fiigii bahin namni mana keessa bahuuf ka'e baduma keessa bahuuf bahee namichummaan achi kufii bahi jennaani namichi paaqaan deemarra galagalee kufee ammas bakkeetti fiiga maal taate gaafa jedhu lakkaa namichi seexanaa qaba osoo hin taane machaa'ee dhufe inni biraao inni sila akka lammaffaatitti yookiin yeroo hundaa sammuu kee keessaan baane ka biraa jira kan nu dabaltu. Mudannoo hedduutu jira. Guyyaa wayii tokko baadiyyaattiin tajaajila. Baadiyyaa kana gaa mana citaa keessatti faa tajaajilta yeroo tokko tokko namoonni baadiyyaa mana citaa keessatti waan neetta. Sabooda nan kadhadhan ture afur keessa galaa. Udah kisah afur ofirratti egaa amma afur qulqulluudhaan guutamtu amma isinirra dhufaa jedheen nan kadhadhan ture isa booda namni hundumtuu afur qulqulluun irra dhufa dheetu kadhata afurri kinarra dhufu yaa waaqayyo afurri kinarra dhufu afurri kinarra buusee afurri isinirra dhufa milikkita ofirratti agartu amma milikkita ofirratti agartu milikkita ofirratti agartu milikkita ofirratti agartu milikkita ofirratti agartu tuma jedhuuni namichi tokko andaaqoon mataa isaarra teessi fuuti albaatii asii gadi bash gaafarratti gootu afura qulqulluun narra dhufe namichi leessatti qabnare eessatti isa qabnare mana baxabbaxee fixee maaltu sii ta'e namichi gaafa jennuuni afura qulqulluun narra buufate dheen nama hunda keessa akkamitti barte innaan ilaa kunoo ilaalaa dhigaa nutti qabatu udaan addaa namni barri isarraa dibate namni maal dibate achi udaan addaa kooti egaa maal gootaa miti suni gaafa ati tajaajiltu akka tasaa taatee namoota tajaajilan bira dhaqxee mootu wanni si mudate jira namoota raajota bira dhaqxee gaafa isaanillee akkuma si'ii kana tajaajilaa turan yeroo ati sadarkaa san hin gahin inni isteejarra dhaabatee waa haasa'ee tarii namoota si bira taa'u yookiin immoo namuma ati waliin ta'ettu yookiin si'uu wanni mudate jira. Waa hedduu na mudate. Maaltu nama mudate sitti fakkaata an baay'een suufii uffadhan ture ammayyuu darbee nan uffadha dhugaa dubbachuuf suufii hedduu yeroo hunda uffadha isa booda karabaataallee uffadhee jira baankeerii fakkaadheen dhaqee waldaa keessa taa'a raajiin tokko na kaasee irraa kaaseen si dhaalchisa naan jedhe maal isa booda maallatti mannaan ilaa baankeetti keessa hojjettu keessa nama yeroo hundumaa si dhiibuu jira naan jedhe baankii dhaqee baankii keessa hojjechuu mitiiti dhaqee birrii baafadhee beekoon isaa sana baankii ina mudannoo akkasiifaa jira. Kanaafuu hafuura qooyi ani hafuurummaan kun naa galuun hafuura jechuun hafuura ibidda ittiin afuufammoo hafuura qilleensati moo hafuura kuwaasii ittiin afuufamu waa'een hafuuraa kuni saayikilii gommaa saayikilii ittiin afuufammoo gommaa konkolaataa ittiin afuufa. Waa'een hafuuraa kuni hafuurumaan malee siin galu atumee yeroo tokko hafuura keessa galime akkamitti gala galika mana keessa moo hafuurri kun mana wayiitti moo maali. akkanadha. Dhugaa dubbachuuf mudannoo kee tokko irraan fadhu. Guyyaa tokko nama wajjin shaadaa qabsiisuu deemneetu
kan nuyi qabsiifnu durbaa. Erga islaamummaatti seentee. Ati immoo dubartoota kana ni sodaatta. Ijallee ni ilaaltu. Isa booda ashaaduuf jechi shaadaa qabsiisi jenneetu isitti kennineennaani ragaan baha jedhe lafa laaltee soo ragaan baha jedhe ragaan baha. Kan dhugaan gabbaramu hin jiru rabbi tokkicha malee hin jiru jechuutti hin jiru. Arabiin jedhee ture bar Arabiin ashhadu an laa ilaaha illallah. Arabiin fan dhageessu kan mucaan maalitti dhageessi mucaan hin dhageessu. Anna Ciisaa Abdullaahi wa rasuuluhu jedhee geessetiin yeroo akkas jedhee afaan Oromootiin deebisu dajjalaa bade. Rabbi tokkicha malee hin jiru jechuutti waan kan gabbaramu hin jiru. Idumaayyuu. Akkasii egaa dhaggeeffattoota keenya guyyaan irraa bakki itti argamnu guyyaa seenaa halkan seena qabeessa. Numa guyyaa oolle halkan seena qabeessa dadhabbii fi ta'bii yeroo dheeraa booda istuudiyoo Hawwii Jannataatti argamna. Kanaafuu istuudiyoon Hawwii Jannataa sagantaa babbareedoo, sagantaa bashannansiisaa, sagantaa mudannoo fi muuxannoo waan garaagaraa irraa baratanidha. Kanaafuu maal kana qofaree istuudiyoo mul'ata ofiitti beeksifatan. Dandeettii ofiitti beeksifatan, beekumsa ofiitti beeksifatan, ulamaa'onni beekumsa gaggaarii qaban karaa isaan itti hawaasa kanaan bira beekumsa isaan ittiin ga'an akkasumallee namoonni muuxannoo garaagaraa qaban namoota karaa isaan ittiin barsiisan istuudiyoo akkasii akkasumallee maal kana qofaree namoonni imala jireenyaa bareedaa qaban fakkeenya namaa ta'u keessattuu imala gara islaamummaa imala daandii guddinaa jireenya keessatti jiruuf jireenya keessatti akkasumallee namoonni fuulaa fuulatti dhimma amantii irratti waliin dubbachuu barbaadan amantaa tokko keessaa ga'umsa amantichaa kan qabuu fi amantaa kan biraa keessaa illee amantaa sanaaf ga'umsa kan qabu sanarratti komparaatiiv rilijinii jechuudha. Fakkeenyaaf Islaamaaf Kiristaanii wal mormuu danda'a. Amantiin kamiifuu banaadha jechuudha. Dhufeetu dhugaa amantii isaa waliin mormee abbaan dhugaa eenyu akka ta'e hawaasi murteessaa jechuudha. Akkasuma obboleeyyan koo waan isin dinqisiisu. Istuudiyoon kun wanni adda isa godhu nama mul'ata qabu qofa mul'isu osoo hin ta'in yookiin nama mul'ata qofa faarsuu osoo hin ta'in nama mul'ata ofii qabu kan namni isan argine kan ofii dhokate as baasu akkasuma nama mul'ataaf kaayyoo qabu mul'ata isaa san akka itti jajjabaatee mul'atuuf gargaara akkasuma ijoollee lafaa cufa jirtu barnoota gaarii sammuu isaanii qaruuf wantoota garaagaraa wanta islaamummaatti rarra'u akkasuma waan hawaasa bashannansiisu qophaa'ee jira jechuudha. Maarree sagantaan ijoollee jira, sagantaan dargaggootaa jira, sagantaan maanguddootaa jira, sagantaan waa'ee gaa'ilaa yookiin immoo gaabicha fuudhaaf heerumaa jira. Sagantaaleen imala jireenyaa jira. Sagantaa kana keessatti wantoota hedduutu jira. Maal kana qofaree dhaabbatoota garaagaraa hojii garaagaraa namoonni qaban karaa istuudiyoo kana beeksifachuu danda'u. Maal kana qofaree sagantaalee babbareedoo sagantaa eebbaa sagantaa cidhaa sagantaa ayyaanaa sagantaalee garaagaraa kan maatii fi kan bashannanaa kam istuudiyoo kana wajjin ta'uudhaani namni kamiyyuu sagantaa isaa bareechifatee istuudiyoo Hawwii Jannataa waliin sagantaa isaa hojjetachuu ni danda'a jechuudha. Akkasuma namoonni hawwii gaggaarii qaban imala dheeraa qaban sammuu isaanii keessatti namoonni fakkeenyaaf abbaaf haadha isaanii sarpiraayiz godhuu barbaadanillee mufaaja'aa waan jedhamu. Sarpiraayiz yoggaa jennu mufaaja'aa wanni jedhamu kuni tarii ilmaan isaanii biyya alaa deemanii yookiin jireenyi biyyaa baasee haadhaaf abbaan biyya kana jiraatanii tarii imala isaanii kana haadhaaf abbaa isaanii gara hajjii gara umraa yookiin gara bashannansiisuu akkasuma immoo kennaa adda addaa akkasuma immoo namoota jajjaalatan namoota gurguddaa ulamaa biyya kanaa namoota du'aayin isaanii qeebalamuuf hadiyyaa kennanii du'aa irraa fudhachuu wantoota garaagaraa qabatee dhiyaatee dhufee jira jechuu barbaadeeti. Kanaafi gaaffii qofa baasisuu sun taane bashannansiisuu irratti illee argamaa jechuudha. Maal kana qofaree sagantaa ammaaf hordoftoota keenyatti himne waan baay'ee of harkaa qabna isa kaan hojiidhaan argisiifnaa jechuudha. Egaa istuudiyoon Hawwii Jannataa kana fakkaata. Maarree sagantaalee garaagaraa torbanittis ta'e torban keessaa guyyoota garaagaraa qabatee istuudiyoo Hawwii Jannataarraa karaa arjaa miidiyaatiin darbuu hordofuu hin dagatiinaa isiniin jennaa turtii gaarii. Kanaaf obboleeyyan keenya kan biyya keessa jirtaniif kan biyya alaa kan dhiiraa kan shamaraa kan guddaa kan xiqqaa istuudiyoo Hawwii Jannataatis sagantaa bareedaa isinii darbu karaa yuutuubii arjaa miidiyaa hordofuu saabskiraayib godhuu fi akkasuma immoo daawwatuu fi irraa baratu hin dagatinaa isinii jechuu barbaanna. Dhugaa dubbachuudhaa fi hojii kana keessatti baay'ee nu duukaa kan dhama'e
baay'ee kan nu gargaare. Dizaayinii kanallee hojjechuudhaan, kileeriillee filachuudhaan, akkaataa taa'umsaaf waan tokko tokkollee qindeessuudhaan, akkasumallee kaameraa duuba dhaabbachuudhaan namni yeroo hundumaa nu deeggaru obboleessa keenya hiriyaa keenya Saamii Tolaa. Namni nama hin galatoonfanne Rabbis hin galatoonfattu. Saamii Tolaa hedduu galatoomi jechuun barbaada. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.